Hangafoota oduu namoonni hibboo fi dhibee garagaraa qaban waldaa ifa fayyinaa dhufanii fayyina argatan. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa torban tokkotti lubbuun 78 Yesuusitti amanan. Oduu biyya alaa. Gareewwan tola ooltota biyya Israa'el namoota harka qalleeyyii deeggaran. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Keenya TV ifa fayyinaarraa oduu ifaa isinii dhiyeessinaa oduu wajjin Antegistisiyyoom. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa torban tokkotti lubbuun 78 Yesuusitti amananiiru. Namoonni hedduus dhukkubarraa bilisa ba'aniiru. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa torban tokkotti lubbuun 78 Yesuusitti amananiiru. Hagayyaa torba bara 2013 Waaqayyo dhaloota kanaaf dibee kennuuf kaasee namni Waaqayyo ergamaa Geetaawun Imruu mata duree gidduu galuu humna Waaqayyo raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 2 irratti hundaa'uun sagalee Waaqayyo humnaaf dinqiin lallabaniiru. Isaayyaas 9 lakkoofsa 1 irratti jiru dubbisa lakkoofsa 1 galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ganama kanaa gidduu galuu humna Waaqayyoo kan jedhu irratti dubbadha. Akkasumas hagayyaa 9 bara 2013 mata duree iddootti deebi'uu jedhuun barsiisaniiru. Hafuura raajinis namoonni jajjabeeffamaniiru. Hafuura Waaqayyoon gaggeeffamuun namoota dhukkubsataniifis kadhataniiru. Sagantaa guyyaa kanatti ji'a 3 ilaaluu kan hin dandeenye namni Waaqayyoo kadhatanii fi battaluma san ilaaluu dandeesseetti. Baneera jakana. Kumeek. Tokko. Kuno. Lamana. Kuno. Sadi. Kuno. Afur. Kuno. Shani. Godina Arsii Lixaa magaalaa Allaageerraa kan dhufte okkolaa kan deemtuu fi dhukkuba gadamessaan kan rakkachaa turte kadhata nama Waaqayyoon hafuurri hamaa irraa ba'ee deemuu dandeesseetti. Luka shagadi sidem. Amma seeta jira. Sagalee guddaan ala tokko iyyi lafaan deem. She's delivered. Kay lafa. Sodaatin amma deem. Yesus jaalalleeko abagaare farsa maqaakee arrabore. Kana malees magaalaa Sulultaarraa kan dhufte morma ishee irratti dhiitoo kan qabdu namni Waaqayyoo kadhatanii fi fayyiteetti. Fayyisuun Waaqayyoo haala kanaan itti fufee jira. Magaalaa Gudalirraa kan dhufan ulee irkachaa kan deeman kadhata nama Waaqayyoon ulee isaanii gatuun burraaquu danda'aniiru. Yes! Yaadina! Dingata hursaan waaqarraa akka bubbee bubbisuutti dhaga'ame manichi isaan keessa jiranis guute. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 akkuma jedhame caafameen abbootiin gareen magaalaa Amboorraa dhufan ayyaana qooddachuun nama Waaqayyoo ergamaa Geetaawun Imruu eebbisaniiru. Guutamuu hafuura qulqulluufis kadhataniiru. Walumaa galatti hagayyaa 2 bara 2013 lubbuu 37, hagayyaa 7 bara 2013 lubbuu 27 fi hagayyaa 9 bara 2013 lubbuu 14 mootummaa dukkanaa jalaa gara mootummaa Waaqayyootti dabalamaniiru. Dubartiin dhukkuba kaleen dhukkubsachaa turte fi ogeessa fayyaa biratti furmaata dhabde kadhata nama Waaqayyoon fayyina guutuu argatteetti. Birmaduu Shumaan dabalata qaba. Hawwii ayyaanaa kan jedhamtu jiraattuu magaalaa Duukam kan taate dhibee kaleen qabamtee rakkachaa kan turte yommuu ta'u dhibeen kun haalaan itti hammaachuu irraa kan ka'e durattis opereeshinii mucaa waan deesseef bakki opereeshinii sun hiikkachuuf jedha jettee sodaa keessa galuun gara mana yaalaa yommuu geessan yaala ogeessonni fayyaa godhaniin maqaa dhukkubichaa yoo himanis madda isaa beekuu fi furmaata fayyinaa argachuu hin dandeenye. Maqaan koo hawwii ayyaanaa jedhama magaalaa Duukam irraa. Waaqayyo dhukkuba kalee irraa na fayyisa. Kallattiimaan gara galma waaqeffannaa waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuu keessatti argamtu yeroo fidanitti dhibee manni yaalaa madda isaa wallaalee furmaata fayyinaas kan dhabde hafuurri Waaqayyoo saaxiluun maddi isaa beekame baatamtee kan dhufte yeroo sana kadhata namni Waaqayyoo taasisaniin fayyina guutuu argatte dhuga baatii ishee TV ifa fayyinaaf laatteetti. Waaqeffannaa waldaa ifa fayyinaa damee Finfinnee taasifameen Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanuun biyya lafaa mo'uu akka dandeenyu barsiifame. Humna amantii kanaanis namoonni hedduu dhukkubarraa hiikamaniiru. Birmaduu Shumaan dabalata qaba.
Waaqeffannaa guyyaa gaafa hagayya 11 bara 2013 waldaa ifa fayyinaa addunyaa damee Finfinnee keessatti taasifameen karaa garaa garaa hojii waaqayyoo hojjetamaa tureera. Waaqeffannaan kunis kadhataa fi faarfannaa ho'aan kan jalqabe yommuu ta'u, namni waaqayyoo ergamaa Geetaawun Immiruu sagalee waaqayyoo mata duree humnaa amantii jedhuun Roomaa 4:18 irratti hundaa'uun amantiin hin jiru yoo ta'e Kiristoos hin jiru, jireenya bara baraa qabaachuunis hin jiru. Amantiin kun immoo waan hin jirre jiraachisa jechuun bu'aa humnaa amantii keessa jiru hafuurri qulqulluu karaa isaanii barsiisaa tureera. Ganama kana humna amantii mata duree jedhu irratti dubbadha. የእምነት ኃይል Bu'uuruma kanaan humni ittiin biyya lafaa mo'uun danda'amu kunis amantii keenya isa ta'e Yesuus ilma Waaqayyootti amanuudha jechuun humna amantii kanaan guutamanii barsiisaa turaniiru. Barsiisa kanaanis namoonni hedduun galaana amantii keessatti of arganiiru. Dabalataan namoonni hedduun humna amantii kanatti amanuun dhibee manni yaalaa mirkaneessee fi yaalamanis furmaata kan dhaban yerooma sana namni Waaqayyoo kadhatanii fi amma dhibeen tokkoyyuu na keessa hin jiru jedhanii sochii kanaan dura gochuu hin dandeenye gochuun fayyina isaanii mirkaneeffatanii Waaqayyoof galata galchaniiru. Jiraattuun magaalaa Adaamaa ganda bokkuu shanan irraa kan dhufan dhukkuba maatiin isaanii rakkachaa turan irraa kadhata nama Waaqayyoon bilisa ba'aniiru. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Aadde Dasuu Baalchaa magaalaa Adaamaa ganda bokkuu shanan irraa kan dhufan yommuu ta'u, mucaan isaanii mana barumsaa sa'aatii wal fakkaatuun guyyaa baay'ee ni kufa ture. Mana yaalaa garaagaraa geessanis fayyuu hin dandeenye. Guyyaa tokko dhukkubsannaan mana yaalaa geessan. Dooktarichi dhibee mucaa kanaa lola seexanaati. Bishooftu waldaa ifa fayyinaa geessi naan jedhan jedhu Aadde Dasuun. Gaafanachi dhaquu dooktorri maskootumarraa nalaaleetiin itti gadi ba'e. Ergamaa Geetaawun Immiruu biratti guyyaa roobirraa kaasee haga guyyaa 5 warreen dhukkubsataniif sallaa sanuma uumoo mucaan kee bilisa. Mana kadhataa geechi malee hakimiin isaaf hin ta'us gaazaba oduu baaste adadas na garuu maal gootaa wacii baasta deemi achi naan jedhe. Kanaafuu imala isaanii gara magaalaa Bishooftuu waldaa ifa fayyinaa taasisan. Namni Waaqayyoo waltajjii qabanii otoo kadhachaa jiran namoota dhukkubsataniif peestaalii hira balaqqabsiisee ni ba'aa jedhan. Anis qoonqoo koo keessaa akka qoraattii na waraanaa na keessaa ba'ee nan fayye. Namni Waaqayyoos mucaan kee bilisa naan jedhan erga guyyaa sana mataayyuu dhukkubsatee hin beeku jechuun dhugaa ba'aniiru. Amma mucaa kana na jalaa dhukkubeen jedheen harkasirra godhanii kanan bee mucaan kee bilisaa naan jedhan amiin jedhee tan galee Waaqayyoof haa galatu mucaan koo bilisa naa ba'ee. Dhugabaatiin isaanii inni lammaffaan ji'a caamsaa bara 2012 abbaan manaa isaanii baay'ee dhukkubsachaa ture. Akka gaggabdoo godhee ni kuffisa ni cinqama hirribas hin qabu ture. Kun kanaan osoo jiru waldaa ifa fayyinaa mana keessummaa yookiin gastaawusii dhufan. Namni Waaqayyoo kadhatanii fi erga guyyaa sanaa abbaan manaa koo fayyee anis dhukkuba jilbarraa nan fayye jechuun dhugabaatii isaanii TV ifa fayyinaaf kennaniiru. Kolleejiin Tiyoolojii Liidistaal barumsa onlaayinii eegaluunsaa ibsame. Damee isaa biyyoota hedduu keessatti babal'isaa kan jiru yoo ta'u, waggoottan 10 dhufanitti barattoota 25,000 barsiisuuf akka karoorfatan luba Dooktar Gammachiis Dastaa ibsaniiru. Bal'ina oduu kanaaf Taammana Dagguu. Kolleejiin Tiyoolojii Liidistaal barumsa onlaayinii eegaluu isaa ibsame. Kolleejiin Liidistaar bara 2012 ji'a hagayyaa keessa luba Dooktar Gammachiisin kan hundaa'e yoo ta'u, kaayyoon isaas barumsa macaafa qulqulluu irratti xiyyeeffatu kennuuf akka ta'e ibsamee jira. Bara 2016ttis barattoota barumsa teoloojii digrii jalqabaa fi akkasumas digrii lammaffaan Christian Leadership and World Mission jechuun eebbisiiseera. Yeroo ammaa kanas barattoota 5,000 ol kan qabanii fi barumsa idilee biyya keessaa biyya alaan laachaa kan jiranidha. Hundeessaa Liidistaar Theological College kan ta'an luba Dooktar Gammachiisii fi qindeessaan Daayireektar Liidistaar kan Afrikaa kan ta'an Paaster Dooktar Gazzaany waliin ibsa laataniin kolleejii Liidistaar barumsa onlaayinii haala qulqullina qabuun laachuu akka jalqaban ibsanii jiru. Kolleejiin Liidistaar Afrikaa kibbaa gaasadiif erga leenjisee namoota 85 eebbisuu isaa Afrikaatti daayireektara kolleejii Liidistaar kan ta'an Paaster Dooktar Gazzaany ibsaniiru. Kolleejiin Liidistaar yeroo ammaa kana biyyoota garaa garaa keessatti haala salphaatiin barumsa akka barataniif haalli mijachuu isaa Dooktar Gammachiis ibsanii jiru. Barumsi laatamaa jiru kunis barumsa macaafa qulqulluutti dabalatee barumsa akaadaamii biizinasii
irratti xiyyeeffatu akka kennaa jiranis ibsaniiru. Kolleejjii Liidistaar gidduu gala 10 ol biyya keessaa kan qabu yommuu ta'u biyyoota kan akka Ugaandaa, Keenya, Kaaba Afrikaa fi Ameerikaa dabalatee barumsa biyyoota garaa garaa keessattis babal'isaa akka jiran ibsamee jira. Targammachiis akka jedhanitti waggoota 10 dhufaa jiranitti barattoota ciccimoo 25,000 leenjii gahaa argatan oomishuuf akka karoorfatan ibsaniiru. Itti dabaluunis kolleejjiin Liidistaar akka Afrikaattis beekamtii addaa argachuuf akka jiran ibsanii jiru. Kolleejjiin Liidistaar afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa fi afaan Tigriffaan laachaa akka jiranis gabaasanii jiru. Evangelikal TVtu gabaase. Oduu biyya alaa. Gareewwan tola ooltota biyya Israa'el dubartoota abbaa manaarraa du'ee fi ijoollee haadhaaf abbaa hin qabneef deeggarsa godhaniiru. Deeggarsa namoota kanaaf gochuunis abboommii macaafa qulqulluu hojiitti jijjiiruu akka ta'e ibsaniiru. Bal'ina oduu kanaaf Taammana Dagguu. Gareewwan tola ooltota biyya Israa'el dubartoota abbaa manaarraa du'ee fi ijoollota haadhaaf abbaa hin qabneef deeggarsa gochuun fakkeenyummaa agarsiisan. Gochi kun jaalala hojiitti agarsiisuu akka ta'es ibsaniiru. Yeroo ammaa kana sababii garaagaraan ajjechaan abbaa manaarra gahaa jiru dabalaa waan dhufeef dubartoota abbaa manaarra hin jirreef ijoollota maatiin irraa miidhame deeggaruun yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha kan jedhan gareewwan tola ooltotaa kun macaafa qulqulluu keessaa seera ba'uu 22-23tti ani iyyata haadha hiyyeessaaf ijoollota abbaaf haatirra hin jirre nan dhagaa isa jedhu yaadachiisuun namootni biroo gocha kanaaf akka kaka'aniif gorsanii jiru. Dhaabbanni afaan Ibrootaan Antiizim yookaan goota jedhamu kun dubartoota abbaa manaarraa du'eef ijoollota haadhaaf abbaa hin qabne jajjabeessuuf kan dhaabbate yoo ta'u maatii 12,000 Israa'el keessatti deeggaraa akka jiru ibsame. Gareewwan tola ooltotaa kunis ijoollotaaf dubartoota harka qalleeyyii ta'an torbeetti al tokko affeerraa irbaataa gochaa jiru. Namoonni biroos gara dhaabbata kanaa dhufuun dubartootaa fi ijoollota kanaaf jaalala akka agarsiisaniif gaafatanii jiru. Haddaas abbaa manaa ishee bara 2021 ergarraa du'ee booda gocha tola ooltummaa akka eegalte dubbatti. Booda garuu abbaa manaa kan haati manaa isaa jalaa duute waliin gaa'ela dhaabbachuun hojii maatii harka qalleessa deeggaruu akka waliin hojjechuu jalqaban dubbatti. Haddaasiif abbaa manaa ishee yaada kennaniin ijoollota abbaa malee yookaan haadha malee guddisuun miidhaa akkamii akka qabu nuti ni beekna jechuun maatii kanatti jaalala agarsiisuu qabnaa jedhaniiru. Naatnaa'el haadha manaasaa waggaa 3 dura du'aan kan dhabe yoo ta'u ijoollota 3 qofaasaa guddisuun akka tulfaata dubbata. Boqonnaa hin qabu kan jedhu Naatnaa'el iddoo kana yommuun dhufu garuu sammuun koo na boqotaa sababiinsaas namoota ana faana seenaa wal fakkaataa qaban as waan jiraniifi jedha. Luuraan haadha ijoollee lamaati. Abbaan manaa ishee waggaa 2 dura kan dhabde dhuftee gara dhaabbata kanaa dhuftee deeggarsa taasifameefiitti akka gammadde dubbatti. Jaalalaaf kunuunsa ijoollee isheef taasifameefis gammaddee jirti. Abbaan manaa haddaas yaada kenneen maatii kana bira teenyee haasofsiisuun abdii guddaa isaaniif kenna. Macaafa Isaayyaas 1:17 irratti gaarii gochuu baraa ijoollota abbaan irra hin jirreef faradaa haadha hiyyeessaaf falmaa isa jedhus yaadachiisuun gorsa kennee jira. Hogganaan dhaabbatichaa Kiliik akka jedhetti gochi tola ooltummaa dhaabbatichi raawwachaa jiru kun dubbii macaafa qulqulluu hojiitti jijjiiruurra darbee magaalaa Yerusaalem deebisee ijaaruudhaaf gahee qabaa jedhu. Ijoollonni deeggarsa taasifamee fi kanattis akka gammadanis ibsanii jiru. Ijoollota maatii hin qabne dagatiin isa jedhu yaadachiisuun irra deddeebi'uun gorsaniiru. Haddaasiif Yihuudaan akka jedhanitti dhaabbata kana fakkaatu 10 Israa'el keessatti ijaaruuf akka yaadan ibsanii jiru. CBNtu gabaase. Oduu keenya xumuruun dura hangafoota oduu isin yaadachiisa. Hangafoota oduu namoonni hibboo fi dhibee garaagaraa qaban waldaa ifa fayyinaa dhufanii fayyina argatan. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa torban tokkotti lubbuun 78 Yesuusitti amanan. Oduu biyya alaa. Gareewwan tola ooltota biyya Israa'el namoota harka qalleeyyii deeggaran. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu torban kanaaf isinii qopheessine kana fakkaata ture. Kasan faana ture Antigisti Siyyuum. Torban hamma wal agarruutti horaa bulaa diibana.